Sabboonni keenya kamitti lolu beektaa gaafa arsiitti duultu inni kaan hin beeku mataa arsii qofa loltee dadhabsiisteetu humna xiqqaa qabduun immoo gara biraatti osoo gaafa sana arsiin gaafa lolamu baalee hundi walii birmate yeroo sana xumuratti godhu dhaloon ammaa sana irratti hubatee dammaqee guutummaa Oromiyaa walitti dhufee fincila wal fakkaataa arsiin gaafa lolu Wallaggaa Shawaa Baalee Walloo hundi bifa wal fakkaataa loluutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo wanta adda isa godhu isa kana jechaadha. Wal fakkaataadha kutaa hundarratti osoo kutaan gosaan amantiin waan waliin qoodiin lola bilisummaa qofa loltuu bilisummaa kana keessatti kaleessa illee gaafa qeerroo turree dhagaa darbachaa turree hin beekna seenaa waraana bilisummaa Oromoo naamni isaa maal akka ta'e cichoomina akkamii akka qabu loltuu akkamii akka ta'e warra akkamiiti yoo jenne warra naamusa jabaa akkasii biilaa ulfaatu qabudha. Warri beela dheebuu obsee Oromoof jecha osoo Oromoon ila osoo namni Oromoon waan inni deemuuf hin galii fi warra itti dadhabaa turedha siigalee maaliif dhaloota kana dhaluuf siigalee har'aas immoo dadhabbiin isaanii hin bade osoo hin taane dhugaadha waan ta'eef hin badu yoomuu lafa qabata. Har'as kinoo nu dhaleecha nuti immoo keessa jirra. Ammas immoo nu jecha waraana bilisummaa Oromoo kaleessas warra fi gamoo keessa jiraachuuf osoo hin taane warra dhaloota gamoo keessa jiraachisuuf qananii keessa jiraachisuuf qabsaa'edha. Nus har'a warra kana ta'ee carraa argannee nullee akka uummata Oromoo keessa jirra magaalota garaagaraa irra jirra. Kaayoon isaanii garuu galma hin geenye jechuudha. Hundeen isaan buqqaan hin garagalu. Lamma hundeen garagalutti of beekuu qaba waraanni kamuu. Ofii miti kan manaa baheef. As dhufee of gara dantaatti jijjiirrachuu hin qabu siigalee qabsoo kana. Gara dantaa isaatiitti, fedhii isaatiitti yookaan immoo fedhii kutaa tokkoo yookaan gara ta'eetti osoo hin taane akkuma kaleessaa galma gahutti kan uummata Oromoo waliigalaa godhee ofii garuu itti dhamamuuf qopheessuu qaba. Carraa yoo isa jiraachiste haa jiraatu. Garuu inni amma gaafa guyyaatti ittuma didee ittuma dhiibee lolu. Of jira uduu kan immoo waa dhufte kanaafuu har'a aanarra jiraadhee borgorina achiin Oromiyaarra jiraadha jedhee yaaduu qaba osoo hin taane amma kaayoon sun galma geessutti wareegama barbaachisu kan faluu qaba. Kun dhaamsa kooti. Amma kaayoon sun galma geessee uummanni Oromoo bilisoomee ofitti caasaa mataasaa ijaarratee waraana mataasaa ijaarratee daangaa isaa kabachiisutti of qopheessuudha kanaaf.